osuma isin taasawus indoomii kiyya qorruuf jira waan ta'eef ani kana booda indoomii kiyya nyaatadha nagaan oolaa isin jechuu barbaada. Deessuma nyaattaa moo jechuun keessa hin oolu. Deessuma ni nyaadha akkuma agartan kana. Innaa kana fakkaata. Mee maalumaafuu waan nama jalqaba irraa isin dubbadhe sana namoonni yaadawwan akkasii keessartanii akkasumatti itti fufaa isin jechuu jaalladhaani. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenya kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isinii faa baay'atoo akkam turtan akkana keessanii nuti nagaa guuturraa qabnaa nageenya nuqqee ture isin birallee ajiraatu isiniin jechaati namoonni chaanaala kanaaf faraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan maamila keenyatti dabalamaa akka maamila keenya turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin nu deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa nurraa qabdan isiniin jechuu jaalladha obboleewwan kiyyaa. Egaa akkuma argaa jirtanii iddoodhuma tibba darbeen agartanii jira. Koshinaan jiraan isiniin jira. Caccabsaa dheengaddaa irratti namoonni baay'een keessan jaallattanii jirtu. Amma kana jaallattan jedhee yoo waraabne yaaduma namoonni tokko jira miti waan irraanfattan waan biyya keessanitti ta'u yookaas immoo waan iddoo guddatanitti raawwatu gizee agartan jechuudha sirriidha. Kaleessa eessa akka turtan maal keessa akka dabartan akkasumas immoo maatii keessanillee gizee itti yaadattan jirtu jechuudha. Maatii keessan bira fadhattanii jechuudha waamicha waan adda addaa isaa ta'u dhattanii harmeen keessan jechuudha waan akkasii tare gaafa isaan bira waamicha dhattanii bira galuuf jirtaafaa waan akkasii ni guluufuu danda'u. Kuni beekamaadhaan isiniin jedha. Egaa buleewwan kiyya irra waan ta'e isin kofalchiisuu fananii maaliif waan biyya Arabaatti nan dhiise biyya Arabaatti jechuudha. Maaliif namoonni miidiyaa irratti waan tokko gizee ilaalu jechuudha. Kaza asimmoo dhufee Itoophiyaa keessatti immoo gaafa ni argu jalqaba fuudheen dubbisee innis maalidha yoo jettan jechuudha. Kuni namni wallaaltanii jirtanii jechuudha. Indoomii jechuudha. Maaliif achitti nyaatinaa waan akkasii waanuma bakka chaayinaadhaan wal qabatte kana waan baay'ee namaas xalla'uudha kan achirratti intini gochaa turan jechuudha. Kaza asitti immoo dhufee ilaalleen kanas keessatti oomishameedha jechuudha. Oomishni isaa alarraa kan dhufe sun ta'ee kan Itoophiyaa keessatti oomishameedha. Kaza maaliif har'a indoomii nyaachuuf kaase jechuun keessaa hin oolu. Wanti isinitti hima dubaroochi namni kun garuu warri dhiiraa rakkoo hin qabu. Dhageeffachanis dhageeffachuu baatanis rakkoo hin qabu. Ijoollee shamarranii jechuudha. Keessattuu warri garaatti baatanii maaliif akka ta'e hin beeku. Jalqabaa qabee amma naannoo ji'a 5 waan ta'e geessanitti jechuudha. Waan midhaan fakkaate jechuudha. Isin jibbisiisaa akkasumas immoo wasfaatiin keessanillee hammam banaa miti jechuudha. Kanaaf walumaa galattanii midhaan cufee ture osoo jedhee hin amantan jechuudha. Jalqaba gizeenan dura dhufu kiiloo 86 waan akkasiin ture. Takka ture naannoo turtii ji'a 3-4 booda kiiloo naannoo mana kiiloo 60 gadiin bu'e jechuudha. 50 waan ta'eef hin deebi'e jechuudha. Maaliif nyaata gonkuman dhaabee jechuudha. Bakka jira miti dhukkubii cinqan wantoonni adda addaa jechuudha. Kanaaf amma mootii gaafa ji'a 5 dabartan wanti isin akka isin hubattan barbaade wanti nan isinitti dhaamuuf iyyuu dubbadhe jechuudha. Isin beelessa akka malee. Ammuma nyaattanii sa'aatii nyaata sanatti baay'ee isin nyaachisu. Garuu amma akka kun daa'ima xiqqeessu daa'imni amma isinitti boochee amma midhaan amma xiqqoo turtee taphattee yoo deebite midhaan fidi isin jettu akkasii isin taasisa jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha wanti kun na mudateera boroo akkas hin mudatu hin beekta waan ta'eef itti qophaa'e isin jechuu barbaade tananii. Egaa obboleewwan kiyyaa asuma wanti na dubbachuu barbaade maalidha beektanii ijoollee baay'een jechuudha gizee tokko komitii jalatti wantoota adda addaa hin barreessitu. Gizee barreessitan garuu waa'uma manaa kana jechuudha. Ani gizee 2-3 irra isiniif dubbadheera. Gizee 2-3 jechuudha. Isinitti haasa'atii dura indoomii foon hojjetadha. Maaliif baay'uma beeloof ta'ee akkanaan hin jenne jechuudha. Inna haasa'aa suma hojjechuu waan hin barbaadeeffananii. Kanaaf iyyuu jechuudha maalirraa isin dubbachuu dhufe beektanii Finfinnee kana keessatti osoo dhuma mana qabaattan iyyuu jiraachuu isaarraa harka lama isinitti fayyadu ga'a. Manni keetii mana kiraatii warri jettanii na gaafattanii fan isiniin jedha. Jireenyi Finfinnee hin ta'u. Jireenyi Finfinnee hagam jechuudha keessattuu namni baadiyyaatti dhalattanii guddatanii jireenyi Finfinnee yoomiyyuu akkam ta'e hoosuma waanuma warqii kana keessa ciistanii garaa isiniin ga'u jechuudha. Kanaaf asumaani bishaan kanatti hin danfisee ture. Garuu istoofirraan godha xiqqoo. Bishaan danfaa amma badaarti maamuraatii waan ta'eef jechuudha.
Amma waan ani qoonqonna qabdeertu fasinitti haasa'u dhiiseetoo ni hojjetaa jira. Obsaa qofa irra godheen dhufa. Innaa irra godheera amma indoomi koo baay'ee bilchaatutti isinitti naasaa jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa isinii ta'ee jira ta'ee jennaan naannawaa magaalaa keessanitti namoonni haa xiqqaartumaa mana kifilii takka hin taane warri qabdan jechuudha. Gibbii qabaatee jennaan jechuudha. Maaliif gibbiin sun kan dhuunfaa keessanii ta'ee gibbii keessan ta'ee jennaani dhugaan isiniin jedha wantoota adda addaa waa meeqa wanti isin hojjetachuu dandeessan gibbii keessan keessatti jechuudha. Wanti isin gabaarraa of dhorkuu dandeessan baay'ee jira yeroo hunda gabaa dhaquurraa jechuudha. Maaliif waan akka qullubbii asheeta waan akka timaatimii waan akka qullubbii adii waan adda addaa wantoota akkas akkasii dinnicha waan fakkaatu sana jechuudha. Gibbii bal'aa qabdan taananii waan adda addaa oomishuu dandeessan jechuudha. Garuu gaafa dhuftanii as jirtan jechuudha wanti hundumtuu osoo gochuuf fedhii qabdanuu osoo hojjetattanii akkasitti oomishawwan adda addaa ofii keessanii oomishanii nyaachuu barbaaddanuu isiniif hin ta'u. Osoo bittan iyyuu mana asitti manni isin bittan suni kaareedhaan lakkaawamtee waan kutaa ciisichaa waan bakka iddoo keessummaan isinii teessu tana darbee miti inni iyyuu mootu birriinsaa hagam akka ta'e kanuma beektan kana jechuudha. Kanaaf ijoollee baay'ee jechuudha. Isinii taataananii ani na laaluuf jirtan dhugaan isiniin jedha garuu guyyaa kana lama isiniin hin jedhu yeroo xiqqoo muraasa na arguuf jirtan biyyatti isiniin sobu dhugaan isiniin jedha waan isin sobu miti na arguuf jirtan biyyatti maaliif tasuma jireenya koo keessatti jireenya Finfinnee hin jaaladhu jalqabumaa qabee jechuudha. Amma ergan biyya namaa dhaqee dhiisatii dhufee Biraaziilii bira waggaa tokkoof ja'a taa'e keessatti baay'ee tokko jireenya Finfinnee hedduu takka jibbaa ture jechuudha. Kanaaf hin jaaladhu jireenya Finfinnee walumaa galatti jechuudha. Ani keessi kan koo maal beektu naannawa gaxarii faaratti baadiyyaa osoo hin taane naannawaadhuma magaalaa keessanitti bakka jira miti isin dhiyaatutti waan akkas akkasii gibbii bal'aa qabaattanii wantoota adda addaa ofii keessan oomishanii akkasumas immoo hojii hojjettanillee magaalaa kana keessatti nan hojjedha yoo hojjettanii boota iddoo itti hojjettantu jechuudha. Kifiyyaa guddaa isin gaafata jechuudha. Maaliif amma sana argattan isin fakkeenyaaf bakka itti dhaabbattanii maa chiipsii takka gurgurre maa buna hin taane bakka itti qaraxa kaffaltan sana amma sana argattanii jechuudha. Biyya yoo ta'e ammas badaamiti hin beekne hundumti keenya yoo naannawaatti guddanne irratti magaalaa isinitti dhiyaatu irratti jechuudha. Waan akkas akkasii irratti baay'ee amma kana miti jechuudha. Amma jireenya Finfinnee kana miti jechuudha. Kanaaf ijoollee baay'een akkas akkasitti qabdan taananii jireenya Finfinnee hin hawwina tasumayyuu gaafa laalaaltan isinitti bareeda. Yeroo baay'ee wanti isin yaadiin osoo isin yaadiin wantoota adda addaa isin mudachuu danda'a. Dhaqanii osoo yaadiin keessa galuu dandeessan tokkoffaa isaan keessaa tokkoffaan eenyu anaadha. Osoon jibbuu osoo hin jaalatiin osuma waan jedhu karaa kamiin immoo dhufee kan keessatti of argee hin beeku jechuudha. Agartanii. Kanaaf isa sana immoo maal taateeti waan jettu gaafii qabdan taanaan yeroo baay'ee wanti isin irraa of eeggachuu qabdan wanti isin jireenya keessan keessatti yoo hammam mo'atamtan yoo hammam isin ashannafillee bakka jira miti ofirra dabarsuuf yaaddan akka waan san keessa of hin galchine yaaddan baay'ee isaa jira san sana isin barsiisuu danda'a yeroo biraatti jechuudha wanti nama mudate kun akka isin mudannee jechuudha. Walumaa galatti jira miti osoo isin yaadiin dirqama kan bakka waan akkas godhee maalan bakka waan jedhu gaafii isinitti ta'a malee murtoo ofii keessanii murteessitanii jechuudha hin dandeessan bakka barbaadan jiraattanii bakka barbaadan filattanii jechuudha. Maaliif kana yeroo isin jedhamoo yoo isin giliisaatan akka kana duraatitti yoo noormaalii kophaa keessan taata waan barbaadan murteessitanii jiraachuu hin dandeessitan. Kanaaf kiyyoowwan akkas akkasitti of gatuu duratti immoo itti bal'isaati yaada yoo akka kooti jechuudha. Itti of hin gatinaa bal'isaa yaada achii booda waan isin madaaluu waan isin baasutti itti galuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf ijoolleen baay'een akkasitti as caalaa teessanii achi hin hawwinaa dhugaan isin jedha. Maaliif hammam yoo xiqqaatellee naannawaadhuma itti guddattan isin wayya. Jireenya Finfinnee kana mannaa jechuudha. Tokkoffaa waanuma xiqqishuu irraa kaatanii hojjettanii of jijjiiruuf jechuudha. Asitti osoo waanuma takkitti akkuma jalqaba isin kaasee hojjechuuf dhuftanii karaa dhufee kaasaa dhufaniitiin warri dambii kana fidii sana godhii kana bakka boru bakka sana iyyuu si abbaarruu danda'u jechuudha. Kanatu rakkisaadha malee hojjechuun hin danda'ama. Kanaaf ani hamman ofirra taa'u kanatti hammam akka tokko na dabbatu hammam akka na cinqu natu beekaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo yoo jedhe immoo
Ani beeku oolee bula malee abjuu kosoo galmaan hin gaatiin nana fanatti hin fakkaatu. Kanaafi kana isiniin jedhu boru iftaanii murteessee kana isiniin jedhu garuu guyyaa tokko booda baadiyyaatti arguun keessaniin ooluun isiniin jedha. Kanaafiyyuu ani sirriitti jaaladha. Wantoota adda addaa hojjechuu barbaada. Fedha qaba. Garuu fedhi koo suni yoo achi ta'e malee asitti naaf guutuu hin danda'u. Hojjechuu hin danda'u asitti. Chaansillee argadhu, iddoollee argadhu, karaallee argadhu jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa akkasiin isiniin jedha. Na mana kiraatiin jedha mana kiraati. Finfinnee keessatti mana kiraati. Malee eenyumtiyyuu hin beeku. Gaafii isinitti haa ta'u mee isinimtuyyuu madaala. Waggaa 4, waggaa 3, waggaa 5, 6 kana hojjennee kana gidduutti Finfinnee dhufnee mana binnee hundumaa maatiraalii isaan hunda guunnee jiraanna jechuun keessatti ni soba. Bara kana keessa haati kana keessa soba. Garuu naannawaa keessan irratti akkuma jalqabde sanatti hin qabdan taanaan akkuma aanaa kanatti achuma keessatti hojii uumaa. Naannawaadhuma sana jiraadha. Kanaafi woo ani ati maaf hin jiraanne maaf akkasitti amma gaafii si ta'e maaf si dhiphisellee jechuun keessa hin ooltanii. Kanaafi sana gadi bal'inaan yeroo biraa viidiyoo isiniif hojjechuu danda'a. Maaltu akkana cannaqe maaltu akka jira miti gizee tokko jechuudha. Odoo itti yaadii waan hundumaa erga xumurtanii kaatan immoo gaabbii fi eegeen duubatti nama hafti. Akkuma Oromoon jedhu sana waa baay'ee duubatti duuba keessatti nafa. Sana immoo deebisanii sirreessuudhaaf yeroo isinitti fudhata. Hin sirreeffama garuu yeroo isinitti fudhata. Kanaaf akkana fakkaataan isiniin jedha osoo isinitti haasa'uun doomii kiyyuu bilchaachaa jira. Indaa obboleewwan kiyyaa indoomiin keenya bilchaateera. Akkas fakkaataa jechuudha kun isinitti mul'atu yoo ta'e jechuudha bada. Kaameraan kan koo sirrii miti. Kanaafi dhugaa dubbachuufi keessi koo na barbaadee naan mana hojjedhe maaliif jennaan duraan baay'een jibbaa amma garuu maaliif akka na barbaachise hin beeku nan barbaade. Lammaffaa immoo gizee isin beelessu kana nyaata biraa daftanii fiigdanii hojjechuu fi isiniif hin ta'u hin salphata kun immoo jechuudha daqiiqaa muraasa keessatti dafee ga'a waan ta'eef kaza kana hojjettanii achi booda qajettanii nyaata barbaadan hojjechuu dandeessu jechuudha. Egaa kana fakkaataa dhugaa indoominasii akka achiisan miti garmalee fufurdata maaliif akka ta'e hin beeku dhugaa. Isheen achiin qaqallatti kunidha oo bilchaate akkas ta'a garmalee fufurdata agartanii. Immoo abba hookaa hin beeku. Ariifidhaan mi'a. Kanaaf obboleewwan kiyya dhugaa dubbachuuf tokkoffaa dharreetu mana hojjedhe lammata garuu gizee amma akkuma jalqaba isin jedhe yeroo isiniif hin kennu waan ta'eef dhugaa baay'ee hoggaan kana isin jedhu soba isinitti qalbii isinitti fakkaachuu danda'a baay'ee nama beellessa. Jira miti akkas waan akkas akkasii simmeeti akkasii jira asuma keessa jechuudha. Lakka ana bichaa miti kan beela jechuudha namoonni baay'een keessa beelaa jiru. Kanaaf jechuu barbaada. Innaa obboleewwan kiyya kanaaf iyyuu jechuudha. Niitiin koo maallaan jetti beektu bilbiltee jechuudha. Yeroo amma yoona alaa bilbilti inni haasofna jechuudha. Maaliif nan dhufa jedheenii biraa deemee haasumaan hafee ennaan immoo achumaan isheen deebistee ciqiciki natti baay'isteenna waan jiru hunda ishee hubachiisee achi kaatee maal jetti erga sanaa yeroo baay'ee achitti waan nama waan akka barbaree wantoota adda addaa jechuudha nuun hojjedhee hin beektu nuyi keessattuu jechuudha Itoophiyaawwan jechuudha waan akka saqqaaraa wantoota adda addaa dhimma itti hin qabnu gubaasaa jechuudha nyaata akkasii jaalannu. Isaan garuu gizee nani waxii barbareen hojjedhee nyaadhu duute har'an bultufaa gizee naan jedhamtu jira jechuudha. Bakka isheen irra galgala kanan bultufaa jedhu waliin jedhu beektanii naagga nama fayyaadhuma na ergu. Ati kan kalee galgala barbaree akkasitti nyaattee tooni bulte miidha dhuunsaa. Arra fayyaadha. Filfilii moo maal jedhuun agartan kan isaanii waan distii amma gamuutti ammam ga'utti jechuudha waan akkasii maan kan bicuu wayitiin itti godhu jechuudha kan isaanii sana jechuudha. Kan keenya immoo akkuma bifa diimatu kana gubaas akkasumatti nama gubatti fakkaata jechuudha. Kanaaf maallaan jetti bilbiltee sila hin beektu hunduma isaayyuu itti meera. Inni kalee malee inni gadi fakkaata viidiyoo bilbiltee ijoolleen ishees hunduma natti haasa'anii kaanii maattee adaraa akka asitti nyaattu sana waan gubaa nyaattee daa'ima asii gadi gubdaa garaa keessatti naan jettee dhugaa baay'ee tokkoon kolfe deebii ofitti illee nan kolfe ishee wajjin illee kolfe jechuudha. Akka asitti nyaattu sanatti nyaata taanaan daa'imni garaa keessatti fayyaan argattu daa'ima gubdaa garaa keessatti akkasitti nyaatanii naan jette agartanii. Kanaafuu akkasumatti fakkaata akkuma isaanii sana jechuudha nuyi dhimma itti hin qabnu jechuudha wantoota akkas akkasii. Egaa obboleewwan kiyyaa osuma isinitti haasa'us indoomii kiyya qorruuf jira waan ta'eef ani kana booda indoomii kiyya nyaatadha nagaan olaa isiniin jechuu barbaada. Deessumaan nyaattaa immoo jechuun keessa hin oolu. Deessumaan nyaadha akkuma agartan kala.
jechuudha. Innaa kana fakkaata. Mee maalumaafuu waan nama jalqaba irraatiin dubbadhe sana namoonni yaadawwan akkasii keessartanii akkasumatti itti fufaa isin jechuu jaalladhaani. Viidiyoo biraan hanga walitti deemutti turtii gaarii isin jedha. Baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabajaa nagaan naaf tura. Kana fakkaata waan na jajjabeessaa jirtaniif yaadawwan garaagaraa waan na qoodartaniif immoo galatoomaa galata guddaa na biraa qabdanii galanni keessan hammana jedhamee hin dhumuun isin jechuu barbaada. Turtii gaarii.